Ganaa umrii dargaggummaa isaatti haakimummaadhaan digirii jalqabaa isaa fudhate. Doktor Zaakir kaayyoon isaa guddoo waan turteef doktorummaa qaamaarra kanabsee turranaaf caala jechuun akka lakkoofsa warra Awurooppaatti 1990 takka waa hunda dhiisee hojii da'awaa eegale. Ijoollee lakkoofsaan hin beekamne beekumsaan kan qare mana barumsaa International Islamic School kan jedhamu waa'een islaamummaa hedduun ka keessaa burqu Islamic Research Foundation ka jedhamu jiddu gala qorannoo hordoftoota miliyoona 200 ol kan qabu hundee isaa Peace TV Dr. Zakir Naayik. Maqaan isaa guutuun Dr. Zakir Abdul Karim jedhama. Bakki dhalootaa fi guddina isaa magaalaa guddittii Hindii Mumbai Mahartaajwaa keessa yommuu ta'u, barri dhaloota isaa immoo waggaa 55 irraa akka lakkoofsa Awurooppaatti 1965 yommuu ta'u, mana barumsa sadarkaa lammaffaa bakka dhaloota isaa Mumbaiitti mana barumsaa Piiteretti kan hordofe, digirii isaa jalqabaa ammoo meedisiiniin qabxii ol aanaa fiduudhaan eebbifame. Da'awaa qalbii nama seentu 4,000 ol madarakii irratti hojjechuu dandahee jira. Namoonni hedduun nama dorgomaa hin qabne daa'ii islaamaa zamana kanaa kan islaaminatti nama yaamu nama dorgomaa hin qabne ja'aniin. Waan arkee fi waan ajaa'ibe sodaa tokko malee qur'aanaa fi hadiisa irraa waraabee adda baasee ka dubbatu dhugoommina islaaminaa walqixxummaa ogummaa gurra ummata addunyaatiin gahuuf halkanii fi guyyaa khalaffa'u guyyatti sa'aa 3 ol kharrafne madarakii irratti yeroo bahu jechoonni inni dubbatu ka akkaan tolu suufaa fi karabaattaan ka addaan hin baane boonaa biyya haadhaa fi abbaa keenyaa haawaa fi aadam biyya itti wal arkan kan taate nama Hindii Dr. Zakir Naayik. Rabbi shali sadri wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I did my education at a Christian missionary convent school, and alhamdulillah by Allah's grace I was always amongst the toppers in the studies, but as far as speaking is concerned I was a stammerer. I used to stutter in life. If anyone asked me what is your name, I used to say my name is Zaakir. The person who changed my life or the direction of life was Sheikh Ahmed Didat. He was a Muslim scholar of the Christian Bible, and he was a specialist in comparative religion. He changed me from a doctor of a body to a doctor of a soul. Dr. Zakir Naayik yeroo hojii da'waatti bobba'e irraa eegalee yakkoota islaaminaa irratti hojjechuudhaan kan beekaman miidiyaalee warra dhihaa sababa dhiheessuudhaan nama fashaleessuu danda'eedha. Waa'ee miidiyaatis yeroo dubbatu miidiyaan hedduu fayyadaas akkasumas miidhaas ni qaba. Gurraacha adii luuna jeeyina godhee sammuu ilma namaa irratti dhiyeessuudhaaf dandeettii fakkeessuu qaba. Kanaafuu miidiyaalee maqaa islaaminaa xureessan firraa haleeluuf miidiyaa mataa keenyaa dhaabbachuun gocha itti mari'achuun hin mallee fi dirqama keenya jedhe. Akkuma karoorfatetti islaaminaan furmaata waa hundaa mata duree jedhuun Peace TV jechuun kan beekamu bara 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti namoota isa waliin jiran wajjin hundeesse. Peace TV meeshaalee teknooloojii hundaan kan guutame yommuu ta'u hordoftoota miliyoona 200 olis horachuu dandahee jira. Inninis hojii lakkoofsaan hin beekamne hojjechuu dandahee jira. Televiziyoona kanaan kan dhihaatu sagantaaleen garagaraa gaaffii fi deebii gorsoota bilchaataa dhiheessuudhaan nama hedduu shahaadaa qabsiisee jira. Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. Brother, may Allah reward you. We welcome you to the fold of the religion of peace. And inshallah, when you want to go to Makkah and Medina, please let me know. I will sponsor your trip. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Inshallah. I like your spirit. I like yourself. God bless you. Keep spreading this message. People need it. World needs it. World needs a peace. World needs the peace leaders like you. My blessings with you. My good wishes with you. Televiziyoonuma kanaan mata dureewwan hedduun kan dhihaatan yoo ta'u dhaloota dhufu jaaruuf
ijoollee lafaa dhuftu bakkaan gahuuf hojiileen adda addaa hojjetaman. في الله إن العالم الإسلامي اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام، والدعوة إلى الله هي من أهم مسؤوليات المسلمين. لو نتأمل قليلا لنجد كثيرا من الآثار التي تدل على أهمية الدعوة إلى الله، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورة فصلت سورة رقم 41 آية رقم 33. Doktor Zakir Naayik hindiira darbees afeerraa biyyoota adda addaatiin islaminaadhaaf da'awaa godhee jira. Afrikaa teenyattis Gaambiyaa bara 2014tti afeerraa pirezidantii biyyattii Yahyaa Jaameetiin Yuunivarsiitii Gaambiyaatti Oktoobar 11 fi 22 2014tti argamuun shororkeessummaa fi jihaada ija Islaamaatiin da'awaadhamoo badiidha. Kaja'u daawaa 4 Oktoobar 11 fi 2014tti dhiheesse. Bara 2004 Islamic Information and Service qopheessummaa Austraaliyaatiin Yuunivarsiitii Meelboornitti qopheesse. Akkasumas 2012 fi 2016tti Maaleeziyaatti wal fakkeenyaa fi adda addummaa Induneezimiitii fi Islaaminaarraa Qur'aanni jecha Rabbiitii barumsa jiru irratti barnoota bal'aa dhiheesse. Doktor Zakir Naayik akka lakkoofsa Awurooppaatti 2010 namoota 100 Hindii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an jechuudhaan tarreeffamee jira. 2013 sagantaa akka addunyaatti Dubaayitti yeroo 17ffaaf qopheeffame irratti Qur'aanee World sagantaa jedhu irratti Islamic Personality of the Year damee jedhu irratti badhaafamuu danda'ee jira. November 5 2013 Maaleeziyaatti badhaasa biyyattii guddaa badhaafamuus gaheera. Biyya Saawud Arabiyaattis mooticha Feesaliin nama islaminaaf hojjete jechuudhaan badhaafamee jira. Biyya Afrikaattis pirezidantii Gaambiyaa Yahyaa Jaamee harkaayis badhaasa sadarkaa guddaa jedhamu harkatee jira. Internationally, the Senate, with the approval of the Governing Council and the Chancellor, has decided to confer the degree of Doctor of Human Letters honoris causa to Dr. Zakir Naayik. I now invite the Vice Chancellor, assisted by the Deputy Chairman of Council and senior members of the UTG administration, to place the hood to the awardee. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا